taateef wanna biraatiif himti. Oromummaa kan waan fete hojii barbaadde hojjetullee nafxanyaadhaaf ati arras borustee Oromoodha isaaniif. Oromoo jechuun immoo isaaniif hin barbaadan nama Oromoo ta'e. Oromoo waan barbaadu gootu. Yoo maalis waan barbaadde gootuufillee galata saba kana biraa hin qabdanii saba keessan isinii wayya. Arra aangoo kan qabattan ijoollee Oromoodha acha keessa maqaadhaaf. Garuu deebiin Oromoo deebi'aa hin jiru. Gaaffiin Oromoo gaafate deebuu dhiiseeti qawweedhaan deebi'aa jira, ajjeefamaa jira jechuudha. Yoo arra isinitti hin dhaga'amin OPDO, yoo arra isinitti dhaga'amiif duuba deebitanii saba keessanii hin hojjetin isin yoomillee hojjechuu hin dandeessan. Akkasii salphattee gisa akkasitti deemtu akka nama ilma Oromoo tokko akka ilma intala Oromoo tokkotti natti dhaga'amee jira. Akkuma isinitti hima natti dhaga'amee jira akka nama tokkotti akka fedhellee ta'u badaa fedhellee ta'anii nafxanyaan akka isa tuitu nafxanyaan isa arrabstu hin ayyamu fan nafxanyaadha diina keenya hin fe'u nafxanyaanti nama keenya nuti adabata namni nama biraa akka nu adabu hin ayyamnu nuti akka kiyyatti jechuun burqa hootu seenuu barbaadamu ergite eshi sanumaafu arra garuu saa yeroo qabdan kanatti if duuba deebi'aati waan isinii waliin deemu waan isinirraa fakkaatu waliin dhaabbadha waan isinirraa hin fakkaanne waliin dhaabbatanii bikka deemtanitti akka qushaashatti haxaawamaa jirtan bikka deemtanitti salphataa jirtan salphina guddaa keessa jirtan saniifu waan jirtan kana keessaan irra deddeebisee isinii maamallee itti fufi callisuu burqaayee bagana jaan dhufte. Akkuma isaam jee inni Oromoodhaaf saa ammaa kanatti bara duraanii sammane amma keessatti wanna Oromoodhaaf godhe tokkollee hin jiru. Garuu nuti akka beekaniif dubbataa jirra. OPDummaan tunu ifin beene ilaa manatti fakkaata. Ifin beene ifin agarre ammas. Akkamoo isa keessatti if harkuu qaban dirqama. Amma isaa kanatti akkuma isaaniitu hundi isaanii ta'a. Ummata kanaaf hojjetanii hojjetu baatanii ummanni kun galata hin qabu jennee numa dubbannaa bara. Gaafa namarra geesse gaafa isaanirra geesse isaaniif gala. Ummanni nafxanyaa galata hin qaban. Jarri kun jala kan akkan saba keessan bira dhaabbadhaa inni amata meeqa guutuu dubbatu turre garuu isaan akka nama dhageenya bira dabran gaafa irra gee garuu haa beekaniif dubbataa jiru wanni Oromoon jette takkaa lafa bu'ee hin beeku hundi nama Oromoo cinaa dhaabbadhaa wanni jennuuf kanaaf nuti deebisaa Oromoo deebisaa wanni jennuufis kanaaf asirratti inni dhaga'ama sagaleen kiyya